suuraa godhatu bas wal ilaalla jechuun dagachuun hin danda'amu quba qabaata. Okay, amma namoota isaanillee jechuun deemee waan anillee deemee suuraa irra keessisa. Iddoon profaayilii kee goosisaa yoo profaayilii kiyya kan tiiktookii kana suuraa kee godhachuu qabu. Eejji isaa guddaan tiiktookii kiyya kanaami. Voice profaayilii quba qabda miti. Feesbuukii profaayilii quba qabda bar. Profaayiliidha? Profaayil feesbuukii godhatta bar. Poosti godhette malee profaayilii hin jenne poosti jette. Rakkoon qabu poosti haa godhamu. Poosti haa ta'u malee poostiin godha rakkoo hin jiru. Isinillee namoota isaati hin qaxxaa. Profaayilii irraa kaawwatu. Tolee hin dagatiin. Yoo amma mo'amte immoo harka kee ol qabdee laa. Akkasitti ol qabdee. Qorataa abbaa ija kee muddee akkasitti lamaan isaa mugdee. Qorataa abbaa ilmaan koo ja'an gara fuula duraa. Bismillah. Abba qixaatii keessaa dhiisi kan. Isa yeroo mugan beektaa yaanni nama gara rabbii ol deebi'a beektaa du'aa hin qeebalama waan ta'eef yoo sobdee fachumaan sirriitti qeebalama. Inni galee sitti qeebalama. Jahan gara fuulduraadha. Yoo achi ol ta'e yoo maal goota? Mara koo qabu haa ta'u ja'a ol ta'u. Warra kennu maal beeda yoo achi gadi ta'e yoo? Du'aayidha wanti kun waan ati kadhatte sii kenna rabbi. Sanuu bara abbaa ilmaan koo jahanii jedheedha adda bara. Jahan ta'uu ja'a ol ta'a ja'a gadi ta'a sun kenna rabbiiti. Tokko jedhi ka hayyee keessaa filatta. 2 yeroo 20 qorataa koo jette yeroo 20. Laayii kudhanii sii godha bakka hin gaayii 10 sii godha. 3 Sadaffaa. Sadaffaan maali? Sadaffaa warri kan dura na jaallatan lafarraa haa dhuman wetti abaarta. Jechuun jaalala isa gara bulti. Jaalala booddanii maamti. Warri kana dura na jaallatan haa dhuman lafarraa jetta. Yeroo 5. Abeeku moo kan akkamitti yaani akkamitti beekan? Warri kana dura naa faqqartan lafarraa dhuma. Warri kana dura naa faqqartan lafarraa dhuma jetta yeroo 5. Maan na godha riskii ofii nyaatanii? Hayi wallaahi hin jedhu. Adabbiidha bar keessaa filatta filannoo keeti. Torbee tokkoof irra na goota. Profaayilii feesbuukaa torban tokkoof. Inni poostii ammaa gargari. Inni profaayilii torban tokkoof profaayilii na godhatta. Maayikiin geetta laal. Mata duree isaatti immoo maayikiin geettee irratti barreeffatta. Akkasii. Wallaahi. Ani koota utuu ati natti nimiin mootiyoonnee kootii jedhee achi jalatti barreeffatte. Ammaan ammoo wanne jedhe. 200 nafe. 200 nafe ammoo wanne kaammaa. 999 taana hin furan. Maaleesh. No. Hinguun guutuu qaba laata. La ilaha. Gabruu mamata na yaadata. Eessaa waa afaan ol baafadheen dubbadhamee nama. No. Adabbiidha. Kuma tokko hin jenne, kuma 2 hin jenne, kuma 100 hin jenne. Kum 2 siin jedhe, bisii jedhe qabnu kum 2 siin jedhe. Kan duraa kum 2 siin guna adabamu. Kun dammoo takkitti ababaan takkitti yeroo herdhannaan hin qaxxaamu. Kum 2 irraa achii ol yoo ta'e malee. Okay, yoo jette rakkoo siin amanaan. Kun akka keekoo siin shakku barakkati na shakkitu. Eega siin amanaan. Kuma 2 jette tole. Dhiiga keetiin maqaa koo barreesse naan asirratti utuu ati ilaaltu asirratti barreessa. Indoommee maa inni kan ofitti niqqisimu maa jedhan kan uumuun muraneessanii maqaa kiyya biiftuu jedhimee galmaa ofirra barreessa kan dura sittiyyuu qubee maqaa kootii godhadheen gaabbaadha wallaahi. Bakka walumatti haa dabalamu itti naqi itti dabala. Haraama niqqisaatii otoo hin taane. Uzbillaa jette haraam jette jedhe deemtee amma barbootaa kana gadhiisuu fi bara akka haraama ta'e sijjammar anuun beekaa jedha malee isin gubuuf. Anuun jaalladha. Haraama. Rakkoodha bara niqqisaatiitti rakkoodha. Anuuntu hin jaalladhu garuu ummatuma as jalaa kana
iyyisiisumaan malee anuun jaalladhu. Garuu niqqisaatiin kun wanti sii galuu qabu. Yoo ati niqqisaatiin maqaa namaatiin godhatte fakkeenyaaf maqaa keetiif maqaa namaatiin asirratti. Dhiira abbaa kanaa haa isiin jedhu quba qabaadhu. Yoo ati maqaa kootiin godhatte. Garuu dhiirri hin jedhaala hin beekan. Shamarran dhiiraan hin jettu. Shamarran dhiiraan hin jettu. Hin jettu warra. Maali? Yoo dhiirri maqaa jaalallee isaatii fi maqaa isaa asirra fakkeenyaaf baaf qaayoon godhe asitti baaviis qaayoon jedhee asirratti barreesse shamarran salaamata naan hin jettu. Salaamatu kan rabbiin. Anin qaba kaan akkamta dur. Fidi mee. Hin badu amma ishee akkam kaa dura nin qaba kun ofirra. Bakka mul'isuu fi bakka mul'atu qaba sanu. Iddoo mul'atu qabu. Jechuun bakka nutti mul'isuuf ulfaatu moo bakka kaan bakka mul'atudha. Ni mul'ata. Isti yoo kanaa gadi ta'e rakkoon qabu kanaa gadi yoo ta'e nutti agarsiise. Asii ol akkana akkana. Asirra. Asirra moo? Meerree taa'ee keessaan natti agarsiise. Keessaan natti agarsiise. Attam godhe shinarraan badu. Magichi maal jedha sila? MB. MB. Mubaarik musammaati. Wallahi mubaariki fakkaata. Laa wallahi laalsiif aadaa mubaarak illee maqaa MB irraa nama salphanne wallahi billah. Kun kan gisee xiqqishuu an kutaa ja'a baradha ogguusan. Agaleera wallahi. Okay. Akkam godham. Gisee san kutaa ja'a baradha. Gisee kutaa ja'a baradhu anuyyuu tamaariidha. Elementaryidha. Eessatti tamaari. Bakkuma maqicha sanarra maal goota seeti? Feestaalii guddee akkasiiti bakkuma maqaa sana irratti coccobsita. Bakka maqaa sana qofarra. Aboo gubata. Qaraayyuu maal abboo? Qubee miidha jettee okay. Maazerii jechuudha. Sobuu hin dandeessu argina. Maazerii immoo hin jiru. Ani soba illee hin jaallu. Maazerii illee miti. Qubee maatii keenya keessa emmiin hin jiru. Iska jiidha maqaan maatii keenya keessa jiru. Okay. Ay sultii badee. Adillaan jirta rabbeedee. Ishi. Mubaarik musammaatu akkasa. Magaa Mubaarakin argite. Mubaaraki kaleessuma haasa'eef Mubaarakin jedhni kun waa waggaa kun xiqqeen an tamaarii tureeti elementarii. Xiqqishuu tureeti bataam xiqqishuu. Fikirii maalii galtee elementarii xiqqishuu turtee fikirii eenyu si qabeennaa niqqisaatii godhatte. Abbaatee kan gisee kutaa ja'a baradha ogguusan. Tayyib. Atoo baay'ee xiqqoodha. Akkamitti godhatte garuu haraaman ta'u barra wallaahi achiin ta'u jedhan rabbi irraa nama akkam kan kee halaalaa asirra jiru kee halaalaa ani dhugaa dubbachuu fi anis xiqqoodha haa ta'u ani namannaa godhe malee ana miti utuun hin beekin namni naa godhe